namni dhibame yookaan namni dhukkubsate tokko salaata haala kamiin salaatuu qaba? Shari'aan nama dhibameen akkamitti salaati jedhaan. Inshallah viidiyoo kana keessatti waan kana ilaallaa sirriitti dhaggeeffadhaatiin adda baafadha. Viidiyoo kana laayik godhuudhaan eegala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaata dhibamaadha. Namni dhibamaa ta'e yookaan namni dhukkubsataa ta'e tokko salaata haala kamiin salaatuu qaba ka jedhu ilaalla. Jalqaba salaata dhibamaa jechuun maal jechuudha? Salaata namni tokko yeroo dhukkubsatetti yookaan yeroo dhibametti akkaataa shari'aan salaati isaan jedheen salaatuu qabudha. Akkuma beekamaa ta'e namni tokko namni muslima ta'e salaatni hanga aqliin isaa yookaan fayyaan isaa sammuun isaa jechuudha hanga irra jirutti hanga aqlii qabutti salaanni dirqamaa isarraan kufu. Hanga aqlii qabutti salaata dirqamaa kana salaatuu qaba. Waan maraattuu hin ta'iniin jechuudha. Yoo maraattuu ta'e qofa salaatni isarraa kufa malee waan maraattuu hin ta'iniin salaata dirqamaa salaatuu qaba jechuudha. Kanaaf yeroo dhibametti akkamii salaatuu qaba ka jedhu inshallah ilaallaa. Namootni gariin dogongoraan yeroo dhibamanitti salaata ni dhiisu, ni dhaabuu jechuudha. Wanti kun garuu dogongora guddaadha. Salaatni namarraa hin kufu. Dhibamaniif jecha salaatni namarraa hin hafuu jechuudha. Garuu yeroo dhibaman sanitti akkaataa shari'aan salaati isaan jedhetu jira. Akkaataa san inshallah wajjin ilaallaa jechuudha. Nama dhibamaa ta'e Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana keessatti nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti akka Rabbiin isaaf laaffise wantoota garaagaraa dubbatanii jiranii. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa amantii kana keessatti diinii kana keessatti waan tokko nurratti ulfeessuu hin fedhu. Rabbiin dhimma maraa nuuf laaffisuu fedha. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج جل ربي سبحانه وتعالى. كناف ربي إما هندا وانت هندا نوف لافسه مالي نتنجب سنة يجو. ما إن شاء الله وانتو ربي نوف لافسه توكو سايتين هاي لالو جيجو. جلقبا دابتاني صلاتو. دابتاني صلاتوني أكو بيكا ماتي أركان صلاتا كودا أفران كيسا ستوكودا. نمني توكو نمني صلاتو دابتي كان صلاتو دندأو دابتي صلاتو كبا جيجو. وصو دابتي صلاتو دندأو taa'ee salaatuun hin ta'u. Osoo dhaabatee salaatuu danda'u yoo taa'ee kan salaatu ta'e salaatni isaa ni badaa jechuudha. Kanaaf dhaabatanii salaatuun dirqama. Namni dugdi isa dhukkubu fakkeenya dhaabatanii yeroo salaatanitti dugdi namni tokko osoo kan isa dhukkubu ta'e gadi jedheetiin salaatuu qabaa jedhan ulamaa'iin. Dugdi na dhukkube jedhee taa'uun qabu. Waan dugdi kun dhaabatuu isa hin dhorkiniin maal gochuu qabaa? Hamma danda'een gadi jedheetiin salaata. Hattan daangaa hanga ruku'aatti gadi dhiyaatutti akkasi dhaabata malee namni tokko dugdi isa dhukkubeef qofa taa'ee salaatuun sirrii miti jedhani. Sababa kanaaf namni dhaabbatee salaatuu irratti rakkoo qabu tokko fakkeenya osoo ulee hirkatee salaatuu kan danda'uuti ulee hirkatee salaata. Yookaan dhaaba manaatti hirkatee otoo kan salaatuu danda'u ta'e dhaaba manaa yookaan girgiddatti hirkateetiin salaata malee dhaabatiinsa kana dhiisuu hin qabu jedhani. Jalqaba dhaabatee salaatuu qaba. Hamma danda'u ni dhaabata. Yoo dhaabatuu hin dandeenye maruma yoo ka isaa itti jabaatu ta'e Rabbiin sadarkaa itti aanu dabarsee ni jira. Innis maali? Taa'anii salaatuudha. Taa'anii salaatuun nama dhaabatee salaatuu hin dandeenyeef taa'ee salaatuun ni danda'ama. Akkaataan itti taa'an ammoo irra caalaan jedhan ulamaa'iin mutarabbi'a ta'anii taa'uudha jedhan afrachatti deebi'anii jechuudha. Afrachatti deebi'anii taa'uun akkaataa teessumaa keessaa irra caalaadha jedhan. Garuu namni afrachatti taa'uun isaa hin mijatin akkaatama fedheen osoo kan taa'u ta'e ni danda'ama. Nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam hadiisa Aayishaan odeessitu keessatti yeroo tokko dhukkubsatanii akkamitti taa'an jetti Aayishaan mutarabbi'a ta'aniitiin taa'anii jetti yookaan afrachatti deebi'anii taa'anii jetti. Kanaaf irra caalaan isaa namni akkasitti taa'uu hin dandeenye akkaataa birootiin illee taa'uu ni danda'a. Akkaataan afrachaa akkaataan margaa jirtan kanaa jechuudha. Sujuudaa fi rukuu akkamitti bu'a? Namni taa'ee salaate ka sujuudaaf rukuu bu'uu hin dandeenye akkamitti ruku'aa fi sujuuda bu'a? Akkaataan itti ruku'a bu'u mataa isaa xiqqoo gadi qaba. Mataa isaa xiqqoo gadi qaba jechuun gadi akeeka. Sujuuda keessatti ammoo hamma ruku'aa sanii gad sirriitti gad akeekaa jechuudha. Mataadhaan yoo kan akeekuu dadhabu ta'e taa'ee iddoo salaatu sanitti mataadhaan akeekuu yoo kan dadhabu ta'e mataadhaan akeekuu inni sarara dirqamaa miti. Garuu yoo kan danda'u ta'e maal gochuu qabaa? Hamma ruku'aatiif xiqqoo gadi jedhaa. Sujuuda ammoo isaa gad sirriitti gadi jedhaa jechuudha. Akkaataan jiru akkaataa kanaan taa'aniitiin salaatanii jechuudha. Akkaataan sadaffaan
namni taa'ee salaatuu hin dandeenye akkuma tartiiba kana nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa Imraan ibn Husayn irraa odeeffame keessatti maal jedhanii salli qaa'iman dhaabadhu salaatii jedhan fa in lam tastati' fa qaa'idan yoo hin danda'ini taa'ii salaatii jedhan fa in lam tastati' fa ala janbin yoo hin danda'ini teettee salaatuu cinaachatti ciisiitiin salaatii jedhan. Namni taa'ee salaatuu hin dandeenye cinaachaan ciisee salaata. Cinaacha bitaatii fi cinaacha mirgaatiin illee ciisanii salaatuun ni danda'ama. Lachuu ni danda'ama. Garuu irra caalaan cinaacha mirgaa irratti ciisuudha. Cinaacha mirgaa irratti ni ciisaa. Achi booda maal godhaa? Fuula isaatiin kallattii qiblaatti achi garagalaa. Fuula isaatiin kallattii qiblaatti garagalaa. Cinaachi inni irra ciisu ammoo irra caalaan cinaacha mirgaatii. Akkaataa kanaan cinaachaan ciiseetiin salaataa jechuudha. Rukuu'aa fi sujuuda akkamitti godhaa? Rukuu'a mataa isaa hamma danda'e iddoo ciisu sanitti xiqqoma gadi akeekaa. Sujuuda ammoo san caalaa gadi akeekaa jechuudha akkuma kateessumaa sanii. Namni tokko iddoo ciisutti fakkeenya namni gariin sirriitti yoo dhukkube iddoo ciisu sanii socho'uun itti ulfaatuu danda'a. Osoo rukuu'aa fi sujuuda kana akeekuun osoo mataa isaa sochoosuun kan itti ulfaatu ta'e namni tokko akkamitti salaatuu danda'a? Mataa isaa osoo hin sochoosin niyyateetumaan rukuu'allee niyyatee sujuudallee niyyatee haala saniin gadi bu'uu danda'a jechuudha. Shari'aan akkaataa kanatti laaffiseefii jira. Ulamaa'iin kunis ni danda'amaa jedhan. Wanti beekamuu qabu akkuma ulamaa'iin jedhan al-maysuuru laa yasqutu bil ma'suuri jedhanii. Wanta dalaguu danda'an tokko ka dadhabaniif jecha hin dhiisanii. Ka danda'u ni dalaga. Ka dadhabe ni dhiisaa jechuudha. Kanaaf kan danda'u haala saniin dalaguu qabaa jechuudha. Mataa sochoosuun akkuma amma jenne yoo isaaf hin mijatinii rakkoo hin qabaatu jechuudha. Ittaansee dugdaan ciisee salaatuudha yookaan istilqaa'a akka jedhamu. Istilqaa'a jechuun akkamii dugda isaatiin gadi ciisaa miilli isaa ammoo kallattii qiblaatti achi garagalee dugda isaatiin ammoo wanta irra ciisee mataa isaatiin ol jedhee haala saniin salaatuudha. Namni cinaacha isaatiin ciisee salaatuu hin dandeenye adeemsa afraffaa kanatti adeemaa jechuudha. Ulamaa'iin iddoo kanatti maal jedhanii mataa isaa hanga danda'een ol fuudhee salaatuu qabaa jedhan. Mataa isaa hamma danda'een ol fuudheetiin salaatuu qabaa jedhan. Maaliif jennaan osoo namni kun kadhaabatu ta'e kallattii qiblaatti akka garagaluu danda'u mataa isaallee maal gochuu qabaa? Kallattii qiblaatti akka isaa garagaluuf wanta wayiitiin ol fuudheetiin akkasitti salaatuu qabaa jedhan. Haala kanaan ciisaniitiin salaatanii namni adeemsa kanniin hunda hin danda'inii. Adeemsa amma afran dabarsine kanniin hunda namni hin danda'in ta'e maal gochuu qaba? Kilaafatu jira ulamaa'ii jidduu. Ulamaa'iin gariin salaatnuu guutuun guututti irraa dhaabataa jedhan. Maa jennaan nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam adeemsa salaataa hadiisa Imraan ibn Husayn san keessatti yoo dubbatan jalqaba dhaabadhuu salaati jedhanii ittaansee taa'ii salaati jedhanii ittaansee cinaachaan ciisii salaati jedhanii ittaansee istilqaa'a yookaan akka amma dubbanne dugdaan ciisee salaatuu kana dubbatanii kanaa achi kan biroo hin dubbanne kun maal agarsiisaa? Salaanni isarraa kufe jecha agarsiisaa jedhan ulamaa'iin gariin. Garuu maal gochuu qaba jedhanii ulamaa'iin caalatti qalbii isaa keessa sochii yoo kan isa dhibu ta'e fakkeenya rukuu'a sujuuda dalagaan akkasii yoo isa ulfaatu ta'e mataa sochoosuun yoo isa ulfaatu ta'e maal godhaa? Qalbii isaa keessa salaata seena jechaan iyyata rukuu'an iyyata iddoolee qara'uu danda'utti ni qara'a. Iddoolee sochii garagaraatitti ammoo qalbii isaa keessa niyyateetiin akkasitti dalagaalee kanniin dalagaa jedhanii akkaataa kanaan salaatuu qabnaa. Yeroo dhibamneetti wantoota kanniin dagatuu hin qabnu. Iddoo kanatti wanti beekamuu qabu wanti cimaan maaliidha? Namni tokko fakkeenya osoo salaata yeroo isaa eegeetiin salaatuun kan isatti ulfaatu ta'e yeroo isaa eegeetiin salaatuun osoo kan isatti ulfaatu ta'e yoo jam'iitti kan hajamu ta'e salaata walii qabee salaatuu ni danda'a jedhan. Wanti jam'ii yookaan salaata walii qabee salaatuu isatti dirqama taasisu yoo kan isatti dhufu ta'e salaata walii qabeetiin salaatuu ni danda'a jedhan. Garuu yoo musaafira ta'e malee salaata gabaabsuu hin qabu. Dogongorri namoonni hedduun dalagan waan kana. Salaata gabaabsuu hin qabu yoo musaafira ta'e qofa salaata gabaabsaa jechuudha. Akkasii waan kana adda baafatuu qabnaa, sirriitti qabatuu qabnaa. Waan isiniif hin galin inshaallah koomentii irratti gaafatuu dandeessu. Barnoota diinii keessanii haala armaan olitti barattan kanaan baratuudhaaf yuutuubii kana sabskiraayib godhaa, tiiktookii fooloo gochuudhaan teelegiraamii keenya jooyin godhaatiin hordofaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u, nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.